Abiyyi gantummaa fi gandummaasaa maraattummaa isaati sifatti kan mul'ise seenaa harma muraa fi harka muraa Oromoon dhagaa asgee harrammoo Abiyyoo Kaasaa seenaa morma muraa ijaan ummata Oromoo argisiisee jira. Dhaloonni har'aa jaarraa kana keessa umrii keenya keessatti seenaa harma muraa fi harma muraa morma muraa deebi'ee argina jenneeti shakkinee hin beeknu kan jedhan hayyoota Oromoodha. Sirna Minilik keessa Oromoo harkaa fi harma muranii sirna Abiyyoo Kaasaa keessa Oromoo morma isaanii muranii ittiin sirbanii jiru. Dhaadannoo Oromoo waggaa 1000 cabsuudhaaf sirni Abiyyoo Kaasaa qabatee keessa hojiitti hiikamee jira kan jaan hayyoonni Oromoodha. Siidaan Minilik masaraa Araa Kiilootti tolchames hojii isaa hojjechaa jira. Durii inni harkaa fi harma muree kan darbe har'aan tana dhaloonni isaa yookaan ilmaan isaa morma Oromoodhaa muranii itti sirbaa jiran kan jaan hayyoonni keenya Oromoodha. Waggaa 1000 cabuurrammoo wareegama kafallee salphina of oolchuu qabnaan yaada beektoota Oromooti. Paartiileen Oromoo biyya keessaa sun inuma jirtu amma yoo jiraattan qormaata guddaa jala jirtu kan jedhan namni siyaasa Itoophiyaa obbo Yaayaa Bashiir yoo mataa walitti qabattanii Oromoodhaaf waamicha ofitti isaa gochuu dadhabdan bakka tokkotti argamtanii miidiyaalee addunyaa Finfinnee keessa jiran waamaadha. Press conference tokko godhaa hidhani sinaa hidhanii hoggana Oromoo jedhamaadha. Salphina saba kanaa teessanii ilaaluurra yookaan har'aa qabii ammoo paartii mormituu Oromoo wanni jedhamu hin jiru jedhaa labsaa sabni fala biraa haalaallatu jechuudhaan aabaa ofii kaafoon Finfinnee ta'anii ibidda Abiyyoo Kaasaa Oromootti qabsiise kana waliin oowwifachuus akka hin qabne obbo Yaayaa Bashiir kan dhaaman Oromoon tokkummaan kee jabaatee diina isaa ofirraa qolachuu qaba. Paartiin saba kanaa fi morma joo Finfinnee keessa jiru har'aan tana ammoo afaan qabatee calliseetis taa'ee gocha saba kana gubbatti adeemaa jiru laaluu siin qabu. Yoo dadhabe ammoo nuti paartii mormituutii miti paartii mormituu hin jiru jechuudhaan labsuu qaba. Sabichi falas haa barbaaddatu jechuudhaan waamicha kan dhiheessan Abiyyi Ahmad maraatummaa isaa duraanuu shakkinee turre kanatti kan nu galchammoo Lammaa Magarsaati. Erga Lammaa Magarsaati ammoo aangoon kan Oromooti teessuma jalatti qabuu qabna jechuudhaan waamicha kan godhan ammoo ummata Oromootiif. Obbo Jawaar Mohammad sammartii dabartuu ammoo waan sabni yeroo ammaan tanaa keessatti argamu kanaaf furmaata gabbaanii jarattiin iyyuu barbaadu qaban jechuudhaanis beektoonni Oromoodha. Ergaa dabarsaa kan jiran Lammaan ammoo diinonni keenya Oromoon Itoophiyaa diigan malee Oromoo hin bulchan jechuudhaan dubbatanii kunoo ammoo bulchine itti argisiifna jechuudhaan aangoo isaaniif malte dabarsanii Abiyyoo Kaasaatiif kan kennan Abiyyoo Kaasaadha. Dubbii seenaadhaa kan ammoo Lammaa Magarsaa dhugoomsuudhaan maraatummaa isaa itti mul'isanii yeroo ammaan tanaa biyya ijaaruu caalas biyya diiguu kan filatan akkuma obbo Jawaar Mohammad isin warri mootummaa isin geejiraa dhaabbadhaadha. Daandiin isin konkolaataa itti oofaa jirtan fuuldurri keessan qarree fi hallayyaan kan guutame ammoo kanarraa dhaabbadhaa isiniin jenna jechuudhaan dubbachaa turan. Sanirraa otoon dhaabbatiin ammoo Abiyyii fi Shimallis Abdiisaa walumaan ta'uudhaan saba guddaa biyyattii fi akkasuma ammoo biyyattii keessatti illee lafa guddoorra jiraatu kana akka sabaatti cabsanii waggaa 1000 duubatti deebisuudhaaf kan murteeffatan hojiitti galanii waraana ollaa mara kan naannoo Amaaraa Affaarii fi akkasuma hamma kan biyya Eertiriyaatti Oromiyaa irratti hirmaachisuudhaan duula guddaas ummata Oromoo gubbatti bananii kan jiran kan darbe seenaadhaa namoonni babbeekamoon akka obbo Jawaar Mohammad Lammaa Magarsaa faan ammoo qondaaltota yeroo ammaan tanaa biyyattii hoogganaa jiran kan gara aangootti fidanii sabicha irraa tasgabbeessan gabbaanii ummataaf waamicha gochuu qaban jechuudhaanis beektoonni Oromoo manguddoonni Oromootii fi akkasuma ammoo hayyoonni Oromootis waamicha gurguddaa dabarsaa jiru. Nafxanyaan diina Oromooti, kaleessas diina Oromooti, hardhallee diina Oromooti, gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Shira diinagdee ilmaan Oromoo laamsheessuu shira biraa Finfinneetti kan jaan caalaa bultummeedha. Malaammaltoonni gurguddoon farra Oromootaan
fannoo hidhachiisanii Wallaggatti Oromoo qe'ee isaaniitti ajjeesaa harka isaanii dheeraadhaan ammoo Finfinneetti ijoollee Oromoo muraasa reefuu diinagdee keessatti socho'aa jirtu shiraan hiisisaa jiru kan jaan Caalaa Bultumeedha. Hattoonni biyya saamaa jiran abbootiin aangoo gurguddoo fi gareen maafiyaan ammoo kun ammas carraa kanaan Oromoo jiidhaan diinagdee keessatti inumaatu akka hin sochoone gochuudhaaf dalagaati jiru kan jaan qaama kallattii hidhatee Oromoo waraanaa jirus ta'e seelii dhoksaadhaan ammoo duula Oromoo karaa diinagdeetiin laamsheessanii dhabamsiisuudhaaf godhamu kamiyyuu fuuldura gamtaadhaan dhaabbachuun murteessa jechuudhaan artiistii Caalaa Bultumeedha. Shira mootummaan Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaadha warra finxaaleeyyii hidhachiise ummata Oromoo Wallaggaatti bobbaasee bifa kanaan kan saaxilan maqaa malaammaltummaatiin malaammaltummaa biraa Oromoo irratti raawwatu kamiyyuu balaaleeffachuu qabna jedhan. Dhumarratti Caalaa Bultumeedha hin dagatamu yoomiyyuu jechuudhaan qeerroo Oromoodhaa tammataa guduruu fannoon aaboo shanii jettee mataa isaanii irraa murtee akka geeba waancaatti itti dhiichisaniif ammoo kan ergaa jabduu dabarfatan. Jabaadhu yaa waboota biyyaaf lolu karaa natti deemtu milkeessiif haa tolu beelaaf dheebuun argiin ganamaa galgala ajjeesii sooratu bineensa daggala qabeenyi biyya kee hundumtuu siif sifa jabaadhu qeerransoo fuuldurri kee ifa. Hindagati yoomiyyuu waan diinni si goote bara baraa gadi xinnoon guddoo moote mormi koo haacitu bakka kan kee bu'e seenaan sin dagatu mormi kee kan bu'eef ammoo hin haftu gumaan kee ati mormi kee citus faarsituun eekaraa sirratti dhiichistus dhugaa kee hin dhoksu mormi koo haacitu jechuun waamicha qeerroo Oromootiif kan dabarsan Caalaa Bultumeedha. Gochasuu kanneessaa mootummaan Abiyyi Ahmad ummata keenya Oromoo gubbatti finxaaleeyyii bobbaasuun raawwachaa jiran kana kan saaxilan Caalaa Bultumeedha. Caalaan gaafa mastar pilaanii fi woboo qeerransoodha ammoo dhugaa saba keenyaa in dhoksinu mormi keenya haacitu bakka saba keenyaa bu'ee jechuudhaanis dhugaa jirtu dubbachuudhaan karaa mootummaan Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaadha irra adeemaa jiran karaa sirri akkan taanee fi karaan isaanii sirna bittaa ammaan dura darbee fi kan harkaa fi harma mure akka ta'e kan himanii fi ammaan tana ammoo ilmaan sirna sanii harma Oromootii fi harka ofatti kan dhaabbate otoo hin taane morma Oromoodhaa mure warra gubbatti dhiichisaa jiru jechuudhaan Caalaa Bultumeedha. Warroota mootummaa biltsiginnaadha harqoota keessatti dura garagalanii yeroo ammaan tana gara saba isaanii achi deebi'an keessaas tokko ta'uudhaan qeerroo Oromootiin dammaqaa jechuudhaan ummata isaaniitiifis ergaa jabduu dabarsanii sabichi gajjachuu akka hin qabnee fi tokkummaa akka sibiilaa jabduu qabaachuu akka qabanis ergaa isaanii dabarfatanii jiru. Artiistii Caalaa Bultumeetti aansuudhaan kan morma siif kennes kan ormaaf si kennes in dagatin jechuudhaanis itti qaata fariidhaa Oromoota mormi isaanii muramee mukatti fannifamee akka geeba waancaatti itti dhiichifames kan dubbatan abadan kana caalaa omaatis in taanu dukkanti barii qabdi jechuudhaan sabichaafis ammoo waan gaarii kanawwan itti qaata fariidhaa morma kan siif kennee fi kan ormaaf si kennes in dagatin jechuun dubbii jajjabduu dubbatanii namni kunis sabni isaanii gidiraa hamtuu keessa akka jiru ifatti dirree baanii lallabanii jiru. Itti qaata fariitti aansuudhaanis artiistii Galaanaa Gaaromsaadha. Nuti wal nyaate itti argisiiseef ormi seenee nu nyaate dursinee wallaafifne kanaaf ammoo diinatti salphanne warra maqaa Oromoodhaa ol kaasee waamu sodaatu keessa kan beektuutu karaa seeqqatee fi qe'ee isaatti ammoo seentee salphiftee gariin meeshaa sirraa guure gariin ammoo shiraan sitti guraare qulqulluu qotatee horataa bulaa dugugsisee jira. Furmaata waaraa kennaa otuma akka heexoo isinitti hadhaa'u paartiileen Oromoo qabsaa'onni Oromoodhaa waliin mari'achuu yaalaa Oromoon haaloo boodhaaf abbaa ica'uusiin qabu kana beekuu qabna diinnis firris jechuudhaan artiistii Galaanaa Gaaromsaatis kan dubbatan ammoo rakkoon Oromoo gidduu jiraachuu ifatti himuudhaan nutu wal nyaate itti argisiiseef ormi seenee nu nyaate jechuudhaanis Oromoonni nyaadhamaa akka jiranii fi ammoo
Oromoon ofumaaf wal qoodee wal nyaachaa turu galaana gaaromsaadhaa kan ibsan ammoo erga nuti laaffannee diinnis nu argite mooraa keenya seentii ammoo nu nyaatti jechuudhaan ummanni keenya Oromoodha Wallaggatti finxaaleeyyii nyaatamaa jiraachuu kan himanii fi sabni Oromoodha ammoo Abbaay Coos akka hin qabne ergaa kan dabarsan paartiileen siyaasaa Oromoodha saba kanaaf ja'aatii furmaata waaraa barbaada jechuudhaanis dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru.